Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun isin jechaa. Har'a barumsi keenya ka har'aa barumsa baay'ee ajaa'ibaati, baay'ee dinqisiisaadha. Innis fooloo irra deeffachuu Facebook. Akkatti fooloo irra deeffatan isin barsiisee ture. Koomantiin achirra kenname immoo keenya bakka fooloo irra deeffataniin kanan qabuu warri jettan tokko. Isiniif miti. Akkamitti akka bakka sanitti malattaniin isin agarsiisa. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Hidhaa jira akkamittidha sanirraa hiina. Innis tole warroonni feesbuukii keessanii akkanatti isinii fidu kunoo. Yeroo keessa seentan profaayila keessan jala yeroo seentan cufaadha qulfii kana warri isinii fidu fooloo irra isiniin deebi'u. Sirriitti na hordofaa. Warri kana hin qabne ammootu warri sun hin deeffattanii jechuudha isin barsiisee ture. Warri ammoo nuuf bakka san hin baasu tarni oon bakka jedhu fakkeenyaaf kunoo bakka kana hin baasuu warri jettan akka itti irra deeffattan isin garsiisaa nafaana bu'aa. Tole dura irratti waan biraa osoo hin goone bakkuma kana qubaan qaqqabdanii isuma kana qubaan qaqqabdan quba keessanii akkana gattuu hixanii yeroo gattuu hixan akkana isinii fida. Kallatti maal eessa buutanii mallattoo qulfii kana asii buutanii jechuudha quba keessaniini. Ergasii unlock gootanii your profile bakka jedhu kana irraa haqxanii jechuudha. Kun amma irraa haqameera jechuudha. Mitiire amma gaa eessa galtanii kallatti maanii bakka kanarra seentan. Ifa miti isarra yeroo seentan akkana isinii fida. Amma duraan bakki kun banaa miti cufaa ture. Turn off bakka jedhu kuni cufaa ture. Amma immoo irraa baneennaan naa baasee jechuudha. Warri akkanatti duraan isiniin baafne akka an godhe kana hordofaa. Isinii galaaraami viidiyoo akka isinii galuuf suutaan warraa baara. Tole ergasii turn off bakka kana dhooytanii turn off eeyyama kennaafiituma dura deemtanii jechuudha. Ammas next ka jedhu kana tuqxanii gara duraatti deemtan. Buleema kana tuqaa. Next keessa yoo akkana isiniin baasini kanniin sadiin keessaa ka gubbaa kana filattan. Public ka jedhu kana ka gubbaa kana filattanii jechuudha. Quba keessanii sarara tuqxanii kaatanii next gootanii. Ammallee confirm gootan. Waan kana ergasii tole waan urjii kanallee itti banachuu yoo barbaaddan next gootaniituma dura deemtanii jechuudha. Ammas next tole amma escape gootanii irra utaaltan jechuun yoo barbaaddan ammoo next nima gootanii ammaaf ammootu escape bakka jedhu kana dha'ee irra utaalaa gootuu professional bakka jedhu kana bakka bulee kana buutanii raawwanneeraa jechuudha. Amma raawwanneera. Eessaan of duuba deebitanii bakka kana tuquudhaan of duuba deebitan qastii tan salphatti of duuba deebi'uuf jechuudha. Yeroo kana qastii tan dhooytanii kunoo of duuba deemineerraa. Yoo barbaaddan eessaan laaltanii view bakka jedhu kana tuqxanii laaltanii jechuudha. Fooloo irra deebi'uuf hin deebine isaa. Kunoo amma fooloo irra deebi'eera jechuudha. Isinii galee egaa kunoo fooloo irratti deebi'eera akka kanatti irra deeffadhaa isiniin jedha. Subscribe share godhaatii.